بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشما هركفونه كبجمتوتا في جالتمتوتا هردفتوتا أورو دبسدي بجاتما ويارداتيس كيسما توكو كبد ليسني ديادة كيسما كينا أوروميا إرا إنجرا كينيا نيروبي تي أرا إبا كتابة أبوليس إساني محمد ديكسيسو كتابة هندونة بسودا gara Nairobitti dhufaniin Oromoo dhibba sadii jahaatamaanis wal quunnamuudhaaf carroomne jirra. Duraan dursee keessummaa kiyyaan wal isin barsiiseeti walitti deebina. Obboleessa kiyya Sultaan duraan dursee yaamicha kiyya kabajitee carraa biraatiif gara Nairobi dhuftus Oromoo dhibba sadii jahaatamaa yaamicha isin dhiyeesse kabajitanii gara Oromoo dhibba sadii jahaatamaatti dhufuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa anaa dhufuu Nairobittis anaa dhufuu. Oromoo dhibba sadii jahaatamaatti sanaa dhufu isiniin jedha. Ulfaadhaa galatooma isinilleeni carraa kanaanii isinis ta'ee Oromoo dhibba sadii jahaatamaa wal baruu kootiif baay'ee gammada. Ulfaadhaa galatoomaa irra deebi'e. Hayyee galatooma mee hordoftoota keenyaan akka wal bartaniif jecha Sultaan eenyu eessa dhalatan eessa baratan amma sadarkaa akkamirra jiran? Hayyee bismillah salaatu wassalaam ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maqaan kiyya akkuma isin ibsaa turtan Sultaan Deeksisoo Cirrii naan jedhani kan dhaladhee guddadhee godina Arsii aanaa Heexosaatti mana barumsaallee achumatti baradhee barnoota kiyya duraa turizim manaajimentiin Arbaa Minch Yuunivarsiitii irraa eebbifame. Digirii lammataa immoo biizines manaajiment and interpreneurship Oromiyaa Steet irraa maastarsii kiyya immoo piroojeektii manaajimentiin achuma Oromiyaa Steet Yuunivarsiitii irraa kan jiraachaa jiru amma achi magaalaa Adaamaati iddoon hojiitis achuma. Saayisaaf akkana ibsa nagaa fakkaata. Hayyee galatooma bareedaadha. Akkuma isinii ibsuuf yaalee keessummaa keenya nama guddaadha wajjin ka jirru. Sagantaa kana haga dhumaatti akka daawwattan waa irraa barattan ergaa isaanii hunda hubattan abdii qaba. Nu akkasuma eenyummaa keessan eega barree booda Sultaan gara fuula hawaasaatittis karaalee hedduun mul'atu. Karaan tokko kitaaba tokkollee barreessanii dhiyootana hawaasaaf dhiheessanii jiru. Kitaaba san kitaaba biraa afaan biraa gara afaan Oromootti deebisanii akka hubadhetti. Mee kitaaba kana gara afaan keenyaatti deebisuudhaaf maaltu isin kakaase? Hundeen kitaabichaa hoo maal ture? Bareedaadha. Kitaabichi akkuma mata dureen isaatu barbaachisummaa islaamummaadha. Kitaaba amantaati. Kan akka gara afaan Oromootti kullee na godhe mata duree isaati. Mormuu qabiyyeen isaa mata duree isaa caalammoo waa hedduu of keessa qaba. Kitaabni tokko tokko mata dureen isaa bareedee keessa isaatti badaa waan hagas ergaa guddaa qabu kun argatanii. Kitaaba kana garuu akkuma gubbaa isaa kana jira ergaan isaatillee keessa isaati. Barbaachisummaa islaamummaadhaa kan barraa'ee afaan Ingiliffaatiin namni barreesse immoo lammii biyya Joordaan Dr. Muhammad Alkaalii jedhama. Kitaabicha keessa qabiyyeewwan jiran dhugumatti ergaan inni dabarsu ilma namaatiif baay'ee barbaachisaa keessaa dhaloota ammaa kanaaf waan inni qabu guddaa waan ta'eef namoota tokkoffaa hiree kitaaba kana argatanii dubbisuun arganneef lammata immoo namoota kitaaba kana afaan inni ittiin barraa'e kana dubbisanii hubachuu hin dandeenyeef akka ooluuf jecha gara afaan keenyaatti hiikee jechuudha. Hayyee kitaabni kun dhuguma dubbachuudhaa fi kitaaba hedduu bareedaadha. Mee hawaasa bira gahutti eebbi isaatiillee dhihoodha. Akka carraa taatanii obboleeyyan lamaa baruma tokko baatii takka qofa garaagarummaa yookiin akkasitti kitaaba eebbiftanii jirtan. Kitaabni kun keessan eebbifame Oromiyaa keessatti. Eebba kitaaba keessaniitii fi obboleessa keessan Muhammad wal bira qabdanii yoo laaltan irra milkaa'aan kam isinitti fakkaata? Kamtu irra jaallatti hawaasa bira gahee jettanii yaaddume ka biyya namaa keessatti eebbifame kan ammoo ka Oromiyaa keessatti eebbifame? Bareeda lachuu milkaa'aniiru aktuaalii taayitiliin mata dureen irra barraa'anillee garaagara waan ta'eef kun seenaa irratti kun immoo amantaa irratti gama seenaatiinis aktuaalii haga barbaadamus ta'uu baatu lachuuyyuu haga silaa ummata bira isa geessu wanni guddaan promoshiniin mataa isaa waa lama of keessatti qabatti. Tokko dhageessisu lammata immoo hirmaachisu.
dhageessisuun gama sooshaal miidiyaatiin beeksifni hojjetame lachirrattuu baay'ee guddaadha. Muhammad immoo moor na caalallee miidiyaawwan hawaasummaa kanarratti na caala baay'ee waan namni aksesii qabuuf baay'ee hojjetameera promooshiniin. Even kiyyallee duula isaan godhanii isin hunduyyuu qooda keessaa qabdu gochaa turtaniin gama promooshiniitiin homuunaaf. Hirmaachisu irratti garuu xiqqoo akka aadaa ta'ee namni keenya kitaaba barreessuu fi dubbisuu kanarratti xiqqoo stiil gaappii wayii waan jiruuf akkaataa silaa promooshiniin hojjetame saniin akka dhageessifame saniin hirmaachuu irratti lachurrattuu xiqqoo waan hanqatu naf fakkaata. Garuu immoo hirmaatameera. Lachittuu namni baheera. Akka barbaadamu sanitti garuu akka silaa eeggamu sanitti hin taane. Kun immoo ka mul'isu maali? Aadaan kitaaba binnee dubbisuu hawaasa bira jiru xiqqoo isii hanqinni jiraachuudha. Hayyee galatooma ammas irra deebi'ee hawaasni keenya kitaabilee akka bittanii dubbistan kitaabni akkasuma carraa argannee yeroo kanatti namoonni baratan afaan namaarraayis gara afaan keenyaatti deebisan akkasuma ofii isaaniitiifis qoratanii wantoota garaagaraa barreessuu jiran hedduu hawaasni keenya immoo dammaqinaan kitaaba bitannee dubbisuu irratti ammas hanqina guddaa jira. Hanqinni kun jijjiiramuudha qaba jenna. Mee gama kitaabaatiin Oromiyaa keessatti namoonni kitaaba barreessan inuma jiru. Xiyyeeffannoon namootas yeroo hedduu siyaasa irratti illee ta'a. Hawaasummaa irratti illee ta'a. Gama amantaa kanaan yoo aalimman taate malee namoonni akka keessan barnoota akaadaamiitiin baratanii aga sadarkaa maastarsiitti jiran kun dhimma xiyyeeffannoo gara amantaa hawaasaa kanatti hin kennan. Mee isin akkamitti kaka'umsa akkamiitiin garanatti dhuftanii kitaaba amantaa irratti xiyyeeffachuu dandeettan? Yaa gaafii baay'ee bareedduudha. Actually eeriyaa kanarratti xiqqoof sodaachaa ture dura gaafa hiikuuf ka'u. An eeriyaan irra ture akaadaamiidha. Ibaadaan maafuma nu barbaachisu malee xiqqoo namni yeroo baay'ee waa gochuuf waa barreessuuf keessattuu publication irratti public gochuu fi maxxansiisuu fi eeriyaa sanitti yookiin barnoota gosa saniitiin haga tokko deemuu danda'uu qabaata. Hubannoon bal'aan jiraachuu danda'uu qabaata. Ani garuu kan godhe lafaa ka'ee yookiin ofirraa kaasee osoo hin taane kitaabuma barraa'ee jiru qooda kiyya bahe. Kitaabichi oradii jira. Afaan kitaabni sun ittiin barraa'e beeka. Afaan gara kanaatti itti deebisuuf hojjedha. Yoo hojjedhu qeeqni wayii natti dhufa waan jedhullee sodaachaa ture. Akkas kaanillee fagaadheetuma akka san deemu malee waan silaa akka nama amanaa tokkootiif hordofaa tokkootitti waan sanii taatu fundamental antoota ruulota amantaa ittiin hordofu waan beekuufu gama saniin kitaabichumti mataa isaatiin afaanuma saniin waa barraa'u amantaachaan faallessamu hin jabeessa waan jedhu achirratti waan beekuufu ergaan isa keessa jiru immoo dhalootan fayyada. Waan namni waan qabu darbate dabeessan jedhamu akkuma jedhamu sana anillee immoo haguma danda'uun qooda kiyya yoo bahe tokkoffaa wanti waan amantaa ta'uu isaatiin qooda kiyya bahadha. Lammata immoo ergaan isa keessa jiru dhalootaaf baay'ee barbaachisa jedhee waan itti amaneef ergaan sun hawaasa bira gahuu qabu waan jedhuun kana gochuu danda'a. Amma kitaaba namaa ka afaan biraatiin barraa'e hiikuu irraa jalqabdanii jirtanii gara fuulduraatti fedhiin isin barreessuudhaaf qabdan yookaan kitaaba kanarratti hamileen isin argattan akkam ture yookaan fi abdii murannaan wayii kitaaba barreessuu irratti isinitti uumame maaltu jira? Namoota barreessan biraatiif barnoota ta'aa jedhee yaaduuf kan itti gaafadha. Yaa jireenya keessatti actually wanti jiru abdii nama kutachiisu hedduutu jira. Abdii kutannaan garuu baay'ee tarkaanfachuun hin danda'amu. Ati abdii kutatta taanaan jalqabu hojjechuu hin dandeessu. Abdii si kutachiisu jiraatu mootee irra tartummoo ati kami'aan sitti dhagahamu waa moote saniitiif. Kanaaf kitaaba in fact afaan Oromootiin kitaabni biraa dura barreessaa ture jira draftiin isaa aadaa hawaasaati irratti suni 2005 irraa kaasee baay'ee waan guuraa ture draftii isaati. Hin xumuramne kan inni jira. Garuu kanaan wal qabatee ammallee kitaaba amantaa lama amma kan adeemsarra jirantu jiru. Akkanuma hiikuu. Ingiliffaan barraa'ee kanuma amantaati ergaan isaa sunillee akkanuma bareeda waan ta'eef jechuudha.
Kana baay'ee odoon tuqi wanni bira sii dabruun barbaanne duraatiyyuu waanuma ergaan isaa bareeda waan ta'eef waanuma jedhu irraa dhaadheessa malee keessa isaa xiqqoo malee irraa hin tunne. Kitaabichi boqonnaa 14 qaba. Boqonnaan 14 keessaa garuu cuunfaan isaa qaroomina warra lixaatii fi qaroomina islaamummaa irratti xiyyeeffata. Islaamummaan maalirratti waa dhoggiti, maalirratti waa jajjabeessiti, maal ayyamti. Qaroominni warra lixaa immoo maalirratti waa jajjabeessaa jechuun hamilee sitti godha. Zen waan irra jajjabeessan san irraa ka'ee rakkoo dhufuurraa immoo akkamitti deebisuuf yaalte waan jedhu sirriitti bal'inaan qabata. Kana keessa fakkeenyaaf amma dhugaatii dursitee dhoggiti qaroominni islaamummaa. Fayyaa irratti rakkoo inni qaburraa kaatee, hawaasummaa irratti rakkoo inni qaburraa kaatee, diinagdee irratti rakkoo inni uumurraa kaatee baay'ee hin barbaachisuu jettee daangessiti. Qaroomina warra lixaa gaafa fudhattu dura hin jaja. Dhugaatiin nyaata daakaa bullaa nyaataatiif fayyada. Ammallee appetaayizaraa fedhii nyaataa dabalaa jedhu. Then namni tokko nyaata bulleessuuf yookiin fedhii nyaataa dabaluuf fudhata dura. Osuma jedhu tokkoffaa rakkoo mataa isaatitti dhufaa, lammata bultii isaatitti dhufaa, sadaffaa diinagdee isaa miidha. Egaa kana ta'ee booda immoo qorannoo hojjechuutti seena. Namni haga kanaa sababa dhugaatii alkooliitiin maatiin haganaa namni haga kanaa miidhameera waan jedhu parsantaatiin kaa'u. Still parsantaatiin qorannoo kaa'u malee waan kanaaf furmaanni kanaa jedhanii dead shurtaanii waan sanirraa nama deebisu yookiin waan sanirraa nama baraaru lafan kaayan. Around the bush deemu. Qaroomina islaamummaa garuu dursuma waan ilma namaa kana miidhaa malu irraa dhoggite tokko sana. Lammata immoo amanamummaa ilmi namaa kun yoo lafarra jiru ufiifis namaafis amanamaa ta'uu qaba. Kun amanamummaa tana bakka lamatti kaa'u. Amanamummaa keessoo fi amanamummaa alaa. Amanamummaa keessoo gaafa jettu kan namni suni ufuma isaatiif wanni kun sirri moo sirrii miti jedhee osoo uf hin sobiin waan mataan isaa yaadu ufitti himee hojjetu. Kan alaa garuu gocha namaa sallaalee kan namni biraa ebaluun sun waan akkasii hojjeta, ebaluun sun waan akkanaatti ta'a jedhee namni biraa namaan madaala. Kana jechuun measure of what we do, what we are with what we have akka jarreettu san jechuudha. Waan nuti hojjennuun kan namni biraa nu madaalee maqaa nu baasu jechuudha. Kanarratti immoo ammallee barsiisee qofan dhiisu islaamummaan ittiin leenjisa. Fakkeenyaaf amanamummaa keessoo gaafa jennu jiini ramadaanaa yookiin soomanni leenjisaa gaariidha. Namni yeroo soomutti osoo ija namaa dhokatee bishaan dhugee namni isa beeku jiru isaaf rabbi malee. Garuu immoo amanamummaa keessoo san haalaan exercise godhaa jechuudha. Kanaaf baay'ee guutuudha, kitaaba guutuu irraa dubbannee fixuu hin dandeenyu garuu akka dubbisan immoo naffeera. Hayya galatooma. Mee kitaaba kana afaan biraa irraa hiittan gaafii kitaaba kana keessaa fixachuun fedhu. Kitaaba kana wayita afaan Ingiliffaa irraa gara afaan Oromootti hiittan jechi isin dhabdanii waliin rakkattan jira. Jechi Ingiliffaan jiru gara afaan Oromootitti deebisuudhaaf isin waliin rakkattan yookiin jecha itti dhabdan jira. Yaa injira still ammallee asitti fakkeenyaaf gabaabseetu deebise word by word ta'uu baatu konseptiidha waan ta'eef kan hiikame sanumaa ta'ee jechi na rakkise tokko jira. Hiika qaba garuu safuu hawaasa naannoo dhaladheetti xiqqoo jechi sun qaanyin jedhamu. Naannoo biraatitti immoo rakkoo hin qabaatu. Buubbuu fakkeenyaaf buubbuu gaafa inni akkanatti dhiifnu namoota eeriyaa sanirratti hubannoo waan sanii qaban yoo ta'e malee keessaa gara baayoloojiitii yookiin ogeeyyii fayyaa yookiin namoota baratan yoo ta'e malee namni kun namnumti dubbisuu danda'u hundi buubbuu hiikeettu sana hubachuu baachuu danda'a. Buubbuun kun maal akka buubbuu kana immoo afaan namiifuu gadhee waan biraa yoo kaa'e immoo jechi sun hawaasa naannoon dhaladheetitti sababu xiqqoon ulfaate. Jira akkasitti ingiliffumaan jecha isaa kaa'ee haalli ittiin fayyadaman jira dhugaadha. Ammas gaafii afaaniitiin wal qabateeti kitaaba kana yeroo hiittan fakkeenyaaf amma Google Translate'n jira. Gara Google Translate fayyadamtaniiti moo ufumaa jechoota afaan Ingiliffaa guututti hiika isaa afaan Oromoo wajjin qabeettan akkasi fayyadamtaniiti. Dhugaa dubbachuuf Google Translation kana fayyadamne asirratti. Tokkoffaa
Google Translation yeroo kitaaba hiikusan process irra jira malee functional illee hin taane. Yeroo dhiyoodha Google Translation kun kan jalqabame. Lammata immoo ani kan hiikaa ture iddoo biiroo hojiititti kitaaba gogaan qabadhaa yaadannoo kiyyaas kaayaan dubbisaan barreessaa akkasitti ture kan wanta gochaa ture. Google Bookin fayyadamne garuu Google Translation fayyadamne garuu dictionary fayyadameera jechootaaf. Irra dictionary fayyadame jechoota xiqqoo adda ta'an dictionary Maariyaa kan isa. Isatti dhimma bahaa ture. Galatooma dhimma kitaaba kana keessaa bahuudhaaf asumatti namoota biraa kakaasuudhaaf dhaamsiisin kitaabilee akkanaa hiikutti kitaabileen afaan hedduun barraayan katilaa namni dubbisuu qabu. Afaan wallaalaaf dubbisuu hin danda'in hedduutu jiru. Dhaloota baratee afaanota hedduu beeku kana akka hiikaniif akka ka'umsi isaaniitti uumamuuf mee dhaamsa akkam dhaamtanii? Bareeda amma maaltu jira kitaabileen nuti barreessinu dhaman qabu osoo hin taane kitaabileen hedduu dhama qabanii fi addunyaa irratti riikardii qabanillee kitaaban afaan biraatiin barraa'an kan hin geeffaan. Fakkeenyaaf amma akka addunyaatti kitaabni hanga ammaatti barraa'e 1444 irraa kaasee hanga 2022tti kitaaba miliyoona 100 fi 29 ol hanga ammaatti barraa'ee kan jiru. Kana jechuun kitaaban amma nuti barreessine amma hiikame kunniin riikardii san keessa galuu baachuudha hin galle in fact kan ofii keenyaaf barreessine malee sisteema san keessa hin naqamne. Kitaaban sisteema san keessa hin naqamne kun osoo hin dabalatiin amma lakkoofsan seenyaa kun kan jiru. Kana jechuun maali? Kitaaban sisteema san keessa naqamanii jiran sun hundi gariin faallaa amantaa keenyaatiyyuu dubbata. Gariin amantama kanaayyuu jajjabeessa. Amma asirraa fakkeenya fudhachuu fi the most influential person jedhee hayyuun tokko Muhammad sallallahu alaihi wasallam tokkoffarra kaa'e. Garuu hanga yeroo dhiyootti waa'ee Nabi Muhammad kabarraa immoo kitaaba 63 qofa. The most influential person of the world ta'eeti kitaabni waa'ee isaa dubbatu garuu 63 qofa. Kana jechuun maaltu jira gaabbitu jira takka. Lammata immoo faallaa isaanii ammallee akkuma kana kan propagandaan jibbansa amantaatiin wal qabatee irratti haasamu hedduutu jira. Kitaaban kunniin immoo afaan biraa kanaan jira, afaan Ingiliffaa kanaan jira. Ka deeggarus ka faallaa haasa'us afaan kanaan jira. Kanaaf namoonni baratan kunniin actually huma danda'een namuu qooda ofii bahee isaan nan kitaaban ergaan isaanii dhama qabu kana laalee filatee dhalootaafis hawaasaafis hin fayyadamu. Kana osoo hiike tokkoffaa akiraafis bizinesiidha. Bizinesiin lafa kana qofarraa miti dhalootaafillee immoo bu'aadha waan ta'eef osoo garasitti dhufanii waan jedhu waamicha dhiyeessuun barbaada. Hayyee galatooma. Isinmee haga ammaatti kitaaba hagam dubbiftan akkasuma kitaabni jireenya keessanii irratti jijjiirama guddaa fide yookaan gara fuulduraatti akka hedduu deemtaniif karaa isinitti akeeke kitaaba kam? Kitaaban saayikooloojii hedduma dubbisnaa garuu kitaaba irra moor leenjiiwwan workshooppii kanneen interpireenar irratti leenjii garaagaraa yeroo hedduu garaagaraatti turreerra. Moor isaanii keessaan garuu kitaaban saayikooloojii maal xabbataatti takka Deel Kaarneengee yookaan Wiin kitaaba hedduu. Ammallee kitaaban biyya keessatti illee akka eebbisaan fa'aa barreessanii kunneen numa dubbisaa. Moor garuu kitaabni addatti impaaktii akkana narra uume jira jechuullee baadhu kitaaban akka fakkeenyaatti kaasu garuu hedduu gama amantaatii yoo fudhanne Ahimadiin Jaabal ka barreessan Firaa'oonaa fudhuu Islaama Itoophiyaa fudhuu Soostuu Atseewochi fudhuu kitaaban dhama qaban dhugumatti baay'ee eenyummaa kennas maalummaa amantaa kanaas kitaaban hubachiisan irraayi lakkoofsaan hagana dubbisillee jechuu baadhu inuma dubbisa. Kitaabni isin irratti dhiibbaa guddaa uumee sammuu teessan irratti jijjiirama yeroo hunda yaadattan jechoota isaatis ta'ee isinillee akkiina keessan gara isaatitti isin jijjiire jechuuf kitaaba dhiibbaa isin irra godhee jijjiirama isin irra fide. Amma rakkoon akkasitti dhuunfa kitaabni kun waan akkasii narra uume jechuuf wanti na rakkisu kitaaban garaagaraa siyaasallee kan diinagdeellee kan amantaallee waan dubbisuuf addatti kitaabni kun impaaktii akkana na biraa qaba jedhee
yaadadhu dhugaa dubbachuuf. Ayee galatooma dhimma kitaaba keessanii asumatti keessaa baana kabajamtootaa fi jaalatamtoota hordoftoota keenya Sultaan obboleessi keenya akkuma isaan nu ibsan nama haga sadarkaa kanaatti haga maastarsiitti deemanii jiranii akkasuma ammas lafan jiran hawaasa isaanii tajaajiluudhaaf waldaa tola ooltummaa maqaan isaa maqaa seena qabeessa ta'e hundeessaniiti hojiitti jiru. Waa'ee kitaaba barbaachisummaa Islaamummaa jedhu irratti obbo Sultaan beeksisuu wajjin turtiin taasifne kam haga ammaati waa'ee dhaabbata tola ooltummaa isaanii sagantaa itti aanu kutaa lammataa irratti qabannee isiniif dhiyaanna. Agasiifuu chaanaalii Oromoo 360 subscribe godhaa, peejii Oromoo 360 follow godhaa, akkasumas TikTok Oromoo 360 follow godhaati nu hordofaa.